himaan TPLF Getaachoo Radaan yoo gurii Tigraay hin kaafamin humnoonni isaanii akka Finfinnee akka duulan BBC'tti Getaachoon ka sagantaa Focus on Africa waliin turtii taasise nagaa Itoophiyaa ka gufuu istaayee karaa waraanaa ka ministeerri muummee Abiy Ahmed rakkoo jirtu furuun barbaadu jedhu. The only obstacle that's standing in the way of peaceful resolution. Danqaa tokkittiin rakkoo kana karaa nagaa furuun mudate Abiyyi rakkoo siyaasaaf fala karaa waraanaa barbaaduudhaaf Abiyyi uummata Tigraay irratti fedhasaa kaa'uudhaaf yaaleera. Hiree ofiin murteeffachuu irratti kutatoo waan ta'aniif filannoo gaggeessuu isaaniif adda ba'uun irratti xiyyeeffatame. Kuni seenaa keessatti tarii yeroo jalqabaaf bulchaan uummata isaa filannoo gaggeessuu isaaf waraana irratti bane. If I can ask you though, because that's now taking. Asiit kan si gaafadhu adoo mootummaan jiddu galeessaa yeroo biraatti hadabru jedhu filannoo gaggeessitanii mee waan ammaatti haceenu barkuma 2021tti mootummaan federaalaa karaa waraanaan fal barbaadaa jira jettu isanoo humnoonni keessan wobbo waliin lolaa jira gar Finfinneetti duulaa jirtu yaadi keessan maali? What is your intent? We are fighting because uummata keenya hudhame baraaruu qabna. Hanga hudhaan Abiyyiin irratti kaa'ame daa'imman ajjeesaa jirutti hanga uummata keenya beelessuun jilbeeffachiisuu yaalutti hanga sirni beelaa fi hongeen daa'imman ajjeesuu irra taa'etti tarkaanfii barbaachisu fudhachuu itti fufna. children are dying from hunger and starvation. We'll continue to take appropriate measures. If I may ask, you say the ball is in his court and you'll continue. Kan jechuun gurii godhame yoo kaa'u baate nyaata fi dhiyeessiiwwan biroo akka UN jedhuutti Amaaraa, Afarii fi keessuma Tigraay keessatti namoota miliyoonaan lakkaa'aman deeggarsa barbaadanii fi fiixee beelar jiran bira hin geennetti gar Finfinnee duuluu itti fuftuu jechuu. Are you saying you will continue to march towards Addis Ababa? Very much so. Yes, that's our position. We'll continue to march. Eeyyen akkas jechuudha. Ejjennoon keenya sana duula keenya itti fufna. Duulichi waa'ee Finfinnee otoo hin taane harka biyya micciiruudhaan uggura uummata keenya irra kaa'ame kaasisuudha. Uummata magaalaa Finfinneef kan ifa goonu kaayyoon keenya isaan shororkeessoo otoo hin taane miidhaa achii ka'u dhabamsiisuudha. Qaamni gaafatama qabu kamuu akka godhu mootummaan keenyas yaaddoo jiraattota Finfinnee hanqisuuf waan danda'amu hunda ni goona. Abiyyi gaaffii keenya tole jedhee fudhachuu qaba. Waraanicha kan jalqabe Abiyyi aalduree keenya fudhatee xumura kanatti gochuu qabusisa. Remains for Abiy to agree to our terms and put an end to the conflict. Itoophiyaa ugur deeggarsaa fi dhiyeessalee biraa ittiin himatamuu agammaa dhugaa mitii jechuun fudhatama dhaabsisaa akka jiru yoo ta'u qaamoleen idil addunyaa weerar humnoonni TPLF naannolee Amaaraa fi Afarii keessatti godhan akka balaaleffatan gaafatan. Gamtaan Afrikaa fi US waraan Itoophiyaa deemaa jir dhaabuu fi yeroon jiru diqqoo jedha. Manni mareen ageen UN ka waraan Itoophiyaa irraa mari'achuu fi kalee galgal kortaasisan ergama addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoo fi UN hoggantuu dhimma siyaasaa Rosemary Dikaaloo dhageeffate. Maaltu ibsamee Galaana Balaay gabaas qaba. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoo fi UN hoggantuun dhimma siyaasaa Rosemary Dikaaloo waraana Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru dhaabsisuu irratti mana maree nageenyaa UN'if ibsa kennaniiru. Itoophiyaa irraa ka dubbatan Obasanjoon xumura torbee kanaatti namootni sababa waraanaan rakkoof saaxilaman akkamiin deeggarsa namoomaa argatu ka jedhuu fi qaama hunda ka gammachiisu loltoota isaanii bakka jiranii baasuu irratti sagantaa wayii harkaa ni qabaannaa jennee abdannaa jedhan. Gaggeessitootni hundi as Finfinnee jiranii fi kaaba jiran dhuunfaadhaan garaagarummaa gidduu isaanii jiru siyaasa waan ta'eef furmaata siyaasaa karaa mariin dhufu akka barbaachisu irratti walii galaniiru jechuun Obasanjoon mana maree nageenyaa UN miseensota 15 qabutti dubbataniiru. Ministeerri Haajaalaa Ameerikaa ibsa 8/2021 baaseen waraanichatti xumura gochuuf gamtaa Afrikaa waliin hojjechuuf carraan jiru xiqqaachaa jiraachuu ibseera. Gamtaan Afrikaa gamasaan kaleessa 8/2021 rakkoo nageenyaa Itoophiyaa irratti cufaatti marii gaggeessee ture. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ambaasaaddara Itoophiyaa kataan Taayyee Asqasillaasee Hamdee gamasaaniin daandiin gara marii fi furmaata siyaasaatti nu geessu kallattumaan yookaan salphaatti waan ta'u miti jedhan. Ammaaf xiyyeeffannoon keenya TPLF dhaabsisuun uummata keenya akka malee miidhame oolchuu fi dhaqqabuudha jechuunis dubbatan. Ambaasaaddar Taayyeen biyyoota lixaa fi miidiyaalee biyyoota lixaa TPLF jajjabeessaa jiru jedhaniin balaaleffataniiru.
ammas garee kanaaf qaamolee deeggarsa meeshaalee qunnamtii odeeffannoo saatalaayitii meeshaa waraanaa fi inumaayyuu loltoota ka erganiif akka gocha kanarraa of qusatan cimsinee himnaa jedhan ambaasaaddar Taayyeen hidhattootni fi mootummaan federaalaa ammas kaayyoo dhaabataniif loluu akka itti fufan ibsaa wayita jiranitti UN'tti ambaasaaddar Ameerikaa kataan Lindaa Toomaas Greenfield amma yerootti meeshaa waraanaa keessan lafa keessanidha jedhaniiru. Waraanni namoota aarii fi gara jabinaan guutaman gidduutti gaggeeffamu ijoollee fi haadholii miidhaa jira dhaabbachuu qabaa jedhan. Gorsituun ittisa duguggaa sanyii UN Aliyees Wariyemuu Ndeertu haleellaan sabummaa irratti xiyyeeffatee raawwatamu atattamaan dhaabbachuu qabaa jedhaniiru. Miseensonni mana marichaa kabiroon araara buusuuf gamtaan Afrikaa ifaajjee gochaa jiru akka deeggaran himanii TPLF humnoota isaa dhaabuun bakka waraana dura turanitti akka deebisu gaafataniiru. Bakka buutuun Norway humnootni TPLF fi waraanni bilisummaa Oromoo magaala Finfinnee haleelanii qabachuu akka hin qabne himte akkasumas mootummaan saba tokko adda qoodee dhorkaa adda addaa yookaan qoqqobii irra kaa'urraa akka of qusatu gaafatteetti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akka jedhutti waraanni kaaba Itoophiyaa erga eegalame waggaan tokko darbe naannoo Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessatti namoota miiliyoona 7 ol ta'an deeggarsa namoomaa atattamaaf kan isaan saaxile yeroo ta'u kanneen walakkaa miiliyoonaa ta'an ammoo fiixee beelaan gahee jira. Dhaggeeffattoonni namoota gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii dhaabbanni biyyoota gamtoomanii hojjettoonni isaa 9 fi maatiin isaanii Finfinneetti mootummaa Itoophiyaan to'atamuu hima. Dubbi himaa ministeera haajala Itoophiyaa hojjettoonni isaanii akka dhiisan gaafatamuu dubbata. Sababni isaan qabamaniif agammaa if hin godhamne. Jijjiiramni qilleensa hiyyummaa fi waraan biyya keessa fiduun nagaa Soomaaliyaa irratti dhiibbaa guddaa geessisaa jira jedhe ministeerri karoora biyyattii Gamaal Hassan kakor jijjiiram qilleensaa UK deemaa jirurraa dubbate biyyattiin macaa'insa qilleensa irratti qooddika qabaatullee oolafaatiin guddoo miidhamuu hima. Manni murtii Suudaan waraanee mootummaa fonqolchuun biyyatti dursaa jiru intarneetii banuu qabaa jedhe. Torbe lamaan dura erga mootummaan siviilii diigame intarneetiif tajaajilli bilbilaa addaan kutamee jira. Daa'imman 25 kaayibidman barnoota kib Nigeeriyaatti du'an arra awwaalaman. Ijoolleen umriin gan 3 fi 8 gidduu jiran man barumsichaa citaa irraa ijaarameen keessatti gubachuun kaan du'anii hedduun madaan wanti bitkan kaasee agammaa hin baramne. Bokka cimaa Suudaan kibbaa roobaa tureen namoonni miliyoon 1 ol miidhamu mootummaan biyyattii ibsa. Masriin uummata miidhamkan deeggaruu fi nyaata kiruuzii, sukaaraa, misiraa fi kanneen biroo ergan. Lola torbe tokkoon dura kaaba Itoophiyaa naannoo Amaaraa godina Addis Ababa Oromoo seenanii namoonni du'anii saamichi garagara adeemsifame akkasumas gudeetiin raawwatamee jedhu bulchaan godinichaa. Humnoonni TPLF fi waraanni bilisummaa Oromoo magaala gudditti godinichaa kamisee dabalatee magaalota biraa to'achuu ibsan. Bulchaan godinichaa obbo Ahmed Hassan garuu biftas gabbaa'een to'annoo jala oolchuu adoon taane dhukaasa garagaraatu adeemsifamaa jira jedhu. Waayilii keenya Abtaamuu Xibaabuu aanaalee lolii itti gaggeeffamaa jiru gaafate. Ana argama kursi irratti lolli jira. Lolliin isa bahee jechuudha. Inni isa ta'e achirratti ni adeemsifama. Bakka hundatti garuu lolliin gosa guutuu lola adeemsisaa jira kan jiru. 4-5 ta'ee lolaa jira jechuudha. Mee haala uummataan itti maatarii uummanni qe'ee isaatti buqqa'ee haala akkamiirratti argamaa eessa qubatanii jiru? Akka waliigalatti uummanni qe'eerra buqqa'e hin jiru. Garuu uummanni keenya hin buqqa'us Arangaaraatti dhufe lafa taarra ta'ee lafa taarraa qolata malee lafa saadhaa gadhiistee uummata hin qabnu uummanni keenya lafuma saarra ta'ee warra diiguu dhufu warra saamuu dhufu warra gudee dhufu warra Oromoo cabsuudhaaf dhufu warra Itoophiyaa diiguudhaaf dhufu lafuma saarra ta'ee falmataa jira jechuudha. Mee tarkaanfiin gama mootummaatiin fudhatamaa jiru maal fakkaata akkasumas immoo lolli kun akka godina keessanitti gama dhaabbachuutiin abdiin jiru maali? Abdiin jiru ofirraa lolanii ofirraa deebisuu qofa. Gama gargaarsa namoomaatiin wanti jiru maali? Tarii uummanni gargaarsa argachaa jira? Gargaarsi godhamaatii jiru ammas hin jiru. Keessumattuu akka godina keenyaatti jechuudha gargaarsi godhamaatii jiru amma hin jiru. Haleellaan qilleensarraan yookaan dirooniidhaan raawwatamaa jira lammiileen nagaa ajjeefamaa jiru wanti jedhu ni jira. Kanarratti maal jettu isin? Kun hanga ammaatti godina keenya keessatti kan raawwatamee miti. Olola garaagaraadha. Itoophiyaa diiguudhaaf olola adeemsifamu keessa olola isa tokko godhamee fudhatamaan alatti dirooniidhaan bakkeen lolli hin jirre bakkeen nagahaa akkasumas uummanni nagahaa uummanni lola keessa hin jirre uummanni hin lolle uummanni badiidhaaf hin deemne
dirooniidhaan hamma ammatti hin dhaabne kunis soba haqarraa fagoo jirudha. Haleellaan lola qofa kan jiru. Isa naannoo isaadhaa gadhiisee godina saba Oromoo irra gahe. Naannoo isaa keessaa bahee weerara qaama adeemsise wajjiniin kan lolamaatti jiru kan jiru kana. Dirooniidhaan wanni dhaabee hin jiru. Guyyoota sadiin dura magaala Caffaa Roobii ture kan nutti himee jiraatan tokko garuu haleellaan qilleensaa namoota nagaa miidhee jedha. Dhugaadha hedduu miidhamanii jiruudhaan namoonni du'anis baay'eedha. Maatii tokko keessa akka nama sadifaa akka dhi'ee jira. Eessatti? Naannoo Baddeetti. Naannoo Caffaattis akkasumatti miidhaa ture. Miidhaa ulfaataadha. Namoonni hedduu miidhaman manneen hedduu gubate. Kuni namoota nagaa irratti raawwate? Namoota nagaa irratti warreen jirutti akkuma waan Oromoo ta'an qofaaf kan xiyyeeffate maaliif jennaan gaafa dafee fi obbolcha tura ta'uu tarkaanfii mana fudhatamne. Amma uummanni buqqa'anii qabee jala gubatee manni gubatee muka jala galanii qaamni gargaarullee dhaabbataan osoo uummata kana dhaqqabee hedduu barbaachisaadha ammatti. Gara kam qubatee jira namni buqqa'e? Caffaa Roobiitti jechuudha? Wanni ati ijaan argite jira moo amma odeeffannoo qabatamaadhaan odeeffattedha kan natti himaa jirtu? Akkaan dhaqee biyyakooti ta'ee argee manneen gubatee nama madaa'ee nama du'ee kan osoo hin fuudhamin mana keessatti du'ee biyyakootiin arge. Eessatti jechuudha kun? Caffa. Yoom raawwate? Guyyaa jalqabatti raawwate yoo lakkoofne guyyaa afuraffaadhaa xumuraadha. Namoota baay'eetu du'e? Namni maqaan kan gara nama 33 ta'ee anuu maqaan kan arge. Caffaa Roobiit keessatti qofa jechuudha? Lakki hangi takka haxaa'ee baadiyyaa haxaa'eetis. Hagam ta'a haleellaan xiyyaaraa Caffaa Roobiitii fi naannoo sanatti raawwatame? Guyyaa 3 ol jala deddeebi'eera. Aanaa Jilee Dhummuugaa magaala Sanbaatee irra jiraatan dubbifnee lolii ammaatii aanaa isaanii ga'uu baatullee sagaleen dhukaas gurguddaatti dhaga'amuu hima. Dhimma keenya magaalaa Kamiseedha. Dirooniidhaan akka deddeebisanii haleelaa ture mootummaan dhagaa turre magaalaa Caffaa Roobiitti aanaa xummaa Firseedha. Akka dirooniin haleelaa turan dhagaa turre odeeffannoo uummataa fi jiraattota achirraa dhagaa turreeni. Haleellaan uummata nagaa uummata sibiila irratti akka dhaqqabe keessumattuu magaalaa Caffaa Roobiitti irratti ammaaf lakkoofsa isaa hin qabu malee namoota baay'ee irratti magaalaa walakkaatti waan ta'eef daa'ima dubartoota namuma jiraatama magaalaa dabalatee miidhaan akka irra dhageenyee jiraattota irra. Amma gara keessan haalli jiru maal fakkaata? Sodaatuma keessa jirra. Sodaa keessa jirra nuti keessattuu aanaan Jilee Dhummuugaa kallattii kibbaatiin magaalaa Shawaa Roobiitti nu daangessaa. Magaalaa Shawaa Roobii kan mata amaaratti humna waraanaa hedduu keessatti bu'ee meeshaalee gurguddaa isa waraanaa gurguddaa keessatti buusaniiru. Kallattii kaabatiin magaalaa Xayeetti nu daangessaa. Asittis meeshaa waraanaa gurguddaa amma dhukaasa dhagaa jiru siin jechaa ture sanii fi humna waraanaa danuun keessatti buusanii jiranii jidduu kanatti argamna. Sodaa qabna. Tarii waraanni kun yoo nurratti kan gaggeeffamte jidduu kanatti uummanni hubamuu danda'a kan jiru sodaa hedduu qabna. Waraanni kallattii kaabarraas kallattii Xaayee kanarraas dhiibaa dhufa waraanaa keenyatti kana dura hin dhageenye ture guyyaa lama dura mataan dhageenye amma dhagahaa jiru as nutti hiixaa jira. Sodaa qabna uummata bal'aarra akka leellan hin geenye amma ammaatti wanti nu qaqqabe hin jiru garuu dhukaasa dhagahaa jirra. Tarii yoo walgaba kana boru maal kallattiin kanatti dhiibee dhufee nurra dhaqqabu taate kan jiru cinqaa qaba uummanni jiraatan magaalaa baadiyyaatti. Dhaggeeffattootteen sagantaan har'aa ganuma nu waliin turuu keessaniif ulfaadheessaniin jenna. Mammaansi galgal kanaa haalii gaariin sirra si horsiisa. Hiikan isa maanii kooment keessan nu beeksisaa. Sagantaa kan qophees Galaana Balaay gam teknikaatiin Oskar Bunga keessaniif dhiyeessan Aslii Galgalooti Akburisaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaa.